Ashamaa harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif yaa waa'eetu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kootan jira galata waaqayyoo akkasumas galata waaqayyoo jennee akka maqaa isaa galateeffannu waaqa uumaa keenyaa dukkana sodaachisaa san keessaa nu baasee sa'aatii kanaan kan nu ga'e ulfinniif galanni isaa haa hin badine akkasumas nagaa jirtu waan nagaa kootan jira galata rabbii warroonni viidiyoo galakkisuu irratti laayikii sheerii koomentii barreessaa jirtan dhugumaan dhugaatti eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu akkasumas immoo warroonni yaadota garaagaraa nagaafachaa turtanillee dhugaa eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu jecha maaliif ani eebbikoo homaa isiniif hin godhu warroonni jajjabina naaf taatanii na bira dhaabbachaa jirtanillee eebbifama jechuudha. Akkasumas immoo warroonni dammoo koomentiidhaan illee dhukkeen irraa kaasaa jirtanii galatooma isinillee galatooma isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo har'allee maaliif viidiyoo haarawaa isiniif qabadhee dhufee tanan jira. Viidiyoo kana keessatti maalidha inni jechuun keessanii nafoo mudannoo wayii na mudatee jira ammallee jechuudha. Mudannoo na mudate san keessatti maaliif ani durallee akkuma jalqaba ani duubatti hin jiru ani yookiin namni maallaan jedhee duubatti deebi'ee gwaadaa keessatti deebi'ee boo'umuuti isiniin jedhee tanan jira maaliif wanta jiru ifumaan ifatti du'a dhossanii awwaala jechaan dhaqu jedhamu ture namni tokko yeroo du'e fakkeenyaaf guyyaa du'e san bar yoo zimmi jenne guyyaa awwaala safilafiitii baay'ee jedhu sababa saniifiyyuu anillee maaliif hin dhossu mudannoo kana maaliif hin dhossa jedhe sa'aatiin mudannoo gara sanitti himaa ture jira jechuudha karoota hiriyyoo kootiitti irraan taanan hiriyaa koorraa illee taana warra shamarraniitti irraa illee warra dhiirratti irraa illee akkasumas immoo haalaan keessa jiru kana keessa bamuluu taatettuyyu kan akkana siniin jedhee tanan ture isoota kana keessa ammallee immoo maaliif bakkuma jiru kanatti ijoolleen waliin jiran kuni yeroo baay'ee jechuudha ala turu maaliif dafanii hin galanii manatti jechuudha sababa isaan dafanii manatti hin galleef ana baay'ee na dabbara jechuudha maaliif namni tokko osoo mana gillii kee ta'ee osoo kan kee osoo ta'e umaa sitti fakkaatu jechuudha sababa saniifiyyuu bakka jiru kanatti yeroo baay'ee bakka maaliif akka fedha kootiitti sa'aatiin ani hin jiraannetu jira sababa sanirraan kan ka'e gaafii gaafadheen ture jechuudha hiriyoota koo kana maaliif yeroo baay'ee isin ala turtu maaliif bakka ani haalles xiqqoo ishee natti hin tolle jedhee ani gaafii gaafadhee jennaani maaliif yoo siif ta'e taa'ii yoo siif ta'uu baate dammoo deemuu mirga qabdaan an jiran garuu yeroo dura simannaa adda ta'een na simatan ani yookiin harka isaaniitti nyaadheetii muti ani yookiin harka isaaniitti dhugeetii muti haga sa'aatii kana mataa kootii fiifan of danda'ee jira jechuudha ani immoo mana keessatti isaaniif jechuudha yeroo isaan hojii deeman bakka lamin waan namni tokko godhee nama obboleettii yookiin akka haadha mana saniititti godhee waan ijoollee kana rakkatan gochaaf hin jira jechuudha uffatas taanaan eeggan guyyaa gaafa mana isaanii waliin jireenya jammarreetti uffata miiccatanii yoo hin beekan nyaatas taanaan eegga gaafa nani guyyaa gaafa mana sanitti galeeti maaliif ani teechuu ani taa'uun dasna hin jira jechuudha yeroo baay'ee maaliif sa'aatii fi hojiitti fixuun dasna jira jechuudha sa'aatiin itti annoo jedhee raftii qabu sanitti ana dasna hin jiru jechuudha teechumni sababa sanitti hojii isaanii san bakka waan mana san keessa barbaachisu akka mana kootiitti hojjedhee isaanii jechuudha garuu immoo kan yeroo tokko namni haalli ani kan giraan agabba'e garuu maaliif akka ta'e garuu hin beeku akkas naan jedhanii yoo siif ta'e taa'ii yoo siif ta'uu baate deemuu mirga qabdaa naan jedha natti dhaga'ame maaliif ani ijoollee kana kiraayii manaatiyyuu jechuudha guyyaa gaafa achi deemetti isaanii miti jechuudha kan kaffalaa jiru maaliif ani kanan yeroon achi ba'ullee iddoo dura jiru sanillee yeroon deemu waan ana naga'u waan ana na barbaachisu
nan godhadha jedhee ani maaliif maallaqa harkaan qabaa ture ammallee nan qaba galata wayii toochillee wayii ani iddoo biraa taa'uu nan danda'a garuu immoo jechuudha nama tokkoof yeroo itti dhiyaattee kan qabdu san akka zaraggaftee dhugaa baay'ee namatti dhaga'ame jedhu maaliidhaaf kana hunda isiniin jechuu dhaqeessiita maaliif ani kanan gochaa jiru kan kootirraa mana san akka mana kootitti shunkurtiin wantoonni mana keessa wanti barbaadu wanti mana keessatti fakkeenyaaf namni tokko gochuu barbaadu yeroo dhume anumatu godha jechuudha wanta san anatu gochaatu jira jechuudha garuu immoo edaa isaan wanta akkasitti aanusoon akkasitti mana san isaaniif qabee deemaa jiru isaaniif qabee taa'aa jiru ganaa yoo feete taa'e yoo feete immoo deebiinaan jira jechuudha maaliif gizee akkana muudannoon akkanaa nurra ga'a jechuudha ani viidiyoo kana maaliidhaaf kan hojjedhe obboleewwan koo namarratti akkanaatitti yookiin ilkoo taatanii jiraattanuu jiraattan ittuu jechuudha obboleewwan koo kan mana ijaasaa keessa jirtan dhiifama bilbilan irratti dawwalame kan mana ijaasaa faa keessa jirtan maaliif sa'aatitti baqa yoo akka badaa san irra dhooftanii kan qabdan ofirraa argaftanii kennitan dhugaa gowwaa wayii isin itti fakkaata sila ta'eefiyyuu harka keessan osoo qabdaniyyuu of qoxxoba osoo kennitanuyyuu of qoxxoba boru maaltu nurra ga'a jedhaatu laalaa jechuudha maaliif gizee baay'ee maallu godhu akka nu gowwummaadhaaf maallaqa keenya san baasu nutti fakkaata akka nu gowwummaadhaaf gaduuf qabummaadhaan isaan wajjin jiran nutti fakkaata sababa saniifiyyuu gaduuf qabummaadhaan isaan wajjin jiraachuurra gizee hunda akka gowwaatti ilaalamurra kan qabdan waan harkaa qabdan san simmi jettanii hin argafinaa jechuudha simmi jettanii hin kenni dhugaa gizeen isaan bira dhaqoo mana kiraayyuu kan ji'oota dheeraa ofirraa qabuu ture isa bamuluu irraa kaffalee namichi guyyaa tokko dhufe jechuudha annaqee reefuni guyyaa sadii akkana afur bulee ture dhaqee jechuudha waan naan akka mana keessaa baatan nuun jedhe jechuudha yenoo maaliif jennaan kiraay naannoo ji'a shanii birra jira mana jedhe jechuudha sheeminna qabee sana isa sanis irraa kaffalee kan ufa footillee irraa kaffalee kana hunda godhee fi raawwate ganaa immoo duubatti deebi'anii ofii isaaniitiif amma akka kiraayin isirra hin jiru akka fe'anitti ba'uu akka fe'anitti galu godna hin taane yaadanii siniin jechuu jaaladha ani kana hunda wanti siniin jedhee fi of eeggadhaa obboleewwan koo namoonni hirkoo namarratti xaxxanii taa'uu barbaadan of eeggadhaa siniin jechuu jaaladha akkasumas immoo viidiyoo kiyya kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa obboleewwan keenya akkanaa ni jiraatota kan namarratti hirkoo ta'anii jiran oduma godhaniifiyyuu akka nama hin goone fi hiriyoonni isaanii kan jiran jiraachuu danda'u ta'a sababa saniifiyyuu haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja garuu odoo gootanu harka keessan of qoxxobaayii isiniin jedha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii aftaa laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha nagaan ranaa oolaa oolmaa gaarii